Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baga nagaa walitti deebin an Abdallah Siraji. Hordoftoota amantaa Muslimaa Eid Mubarak. Baga ayyaana Ramadaana sooma hiikaatiin walitti deebine. Warra baranaa kan bara egeree Rabbi nu haa taasisu. Kanatti aansuudhaan barmoota kiyya kan har'a isiniif qopheessetti isin dabarsa. Barmoonni har'aa kan an isiniif qopheesse damee barmoota dabreetiin kan wal madaalu takkaahu ammootiyyu damee barmoota dabree irraa kan adda tahee miti. Yeroo dabree gareewwan jechootaa baranne. Gareewwan jechootaa isa shanan jechuudha. Isaanan kunniinis maqaa, ibsa maqaa, xumura, ibsa xumuraa fi durduubee barannee bira tabarre. Har'as kan barannu maqaadha. Dheengadda maqaan maal akka ta'e irraa isinii tuqee dabarre. Yookaan ammootiyyu irraa isinii tuqeetiniin dabarfadhe. Har'as maqaadha. Garuu maqaan kuni bakka shanitti qoodama. Yeroo dabre maqaa qofa laallee har'a inniin kunis bakka shanitti qoodamaa jechuudha. Hin yaadattan jedheetiniin abdadha. Yeroo dabretti kan waliin ilaallee turre hiikaa jechoota afaan Oromoo seerluga garagaraa maqmaa isaa fi akkasuma galumsa jechoota fi kan kana fakkaatan waliin ilaallee dabarfannee jira. Har'a maqaadha. Isinitti himee jira. Kanaan dura barmoonni keessa gad deemaa jirru ni ulfaata. Ni dheeratas isiniif qabamuu jechuun ammootiyyu isinii qabamuu dhabuu danda'a. Haa ta'u xiyyeeffannaa yoo itti kennitan haala gaariidhaan ni qabattan jedheetiniin abdadha. Ammaaf kallattiidhumaan gama barreeffama isiniif qopheessee takkaahu ammootiyyu barmoota isiniif qopheessee kanatti isin haa dabarsu. Innis maqaadha. Maqaan bakka shanitti qoodama. Mee wajjumaan haa ilaallu. Inni kuni maqaa jedha. Maqaa or noun kana yeroo dabre waliin ilaallee turre maqaan maal akka ta'e. Maqama kana jalatti maqaan kunis gosa shanitti takkaahu ammootiyyu bakka shanitti biraanchii shanitti qoodamaa jechuudha. Isa gadi fageenyaan haa ilaallu. Oromo language. Here is Oromo language. So maqaan gosa shanitti qoodama. Maqaan gosa shanitti qoodama. Innis maqaa dhuunfaa or proper noun. Okay? Maqaa dhuunfaa takkaahu proper noun jedhamaa jechuudha. The second maqaa gamtaa or common noun. Maqaan gamtaadha common noun jedhama Ingiliffaanii jechuudha. Here is Oromo language as this part English language. That is how we use it in Oromo language as well. We can use it by English language. It's like slightly different language, but when we use it here as the part on this part as Oromo language, over there English language, just we use it as same ways because language is equal. So any language is not superior and inferior. Any language is equal, so why we use it. So astee kanatti kan ilaalaa jirru maqaa gamtaa asitti common noun jenneetiin bira dabarree jechuudha. Here the third one over here is maqaa dimshaashaa jedhama. Here is Oromo language maqaa dimshaashaa. English over here collective noun. English astee kanatti kan jiru jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin collective noun jedhama jechuudha. Over here is sardu afraffaan jechuudha. Sardu istilaalee bira dabarree afraffaan maqaa meeshaa. By English called material noun. Okay? Asitti material noun jedhama jechuudha. The fifth one over here is Oromo language. It called maqaa icciti or killiyya. In English abstract noun. Abstract noun. Astee kanatti most of you I think that killiyaan kuni jecha haaraa isiniif tahuu dandaya. However afaan Oromootiin icciti jechi jedhu kun killiyaa hin jedhamaa jechuudha. Inshallah we gonna learn in future the meaning of this word one by one. Kanaaf kana fakkaataa jechuudha. Inni kan maqaa jedhu. Kan itti aanu ammootiyyu isuma kana tahee jechuudha. Har'as paartii maqaawwan shanan kanaa irraa isa tokko haa ilaallu. Hunda wal bira ilaalle xumuruudhaaf
difficult, so we have to see one by one, step by step it, and laaluun nu barbaachisaa jechuudha. So let me jump to see maqaa dhuunfaa or sitti maal jedha proper noun kan jedhu kana mee haa ilaallu maal akka ta'e. I hope gadi hin beeytanii gadi fageennaan let us remind you just. Akkuma amma agartan kanatti jechuudha isa maqaalee shanan jedhu irraa tokko kan ilaallu tahaa jechuudha. Kanaan dura maqaa ilaalleetiin dabarre maqaa ilaallee dabarfanne jechuudha. Har'as maqaan bakka shanitti qoodama. So isa shanitti qoodaman kana keessaa addaan mummurree ilaallaa jechuudha. Maaliifi yeroonis nu gahu iddoonis nu gahu jechuudha. Kan har'a ilaallu akkuma asirratti agartan kana jechuudha. Maalidha maqaa dhuunfaa or proper noun kan jedhu kana akka jalqabaatitti ilaallaa jechuudha. Inni kun maa inni mee halaalu barreeffama isaatirraa jechuudha. So kana jechuun maqaaleen kunneen maqaalee namni yookaan wanti ta'e yookaan namni jechuudha. Namni tokko dhuunfaatti ittiin beekamudha. Kana jechuun maqaa namni tokko dhuunfaatti ittiin beekamu, iddoon tokko dhuunfaatti ittiin beekamu, biyyi tokko dhuunfaatti ittiin beekamu. Isa kana maal jennaan jechuudha? Maqaa dhuunfaa or proper noun jennaanii jechuudha. Fakkeenyaaf Abdallaa, Maakidaa, Aishaa, Urjii waan akkas akkasiiti. So mee kana fakkaataa jechuudha. Seelluga afaan Oromoo keessatti maqaaleen dhuunfaa kan adda godhu baay'ina agarsiisuuf jecha dhamjechatti hin fayyadaman seelluga afaan Oromoo keessatti jechuudha. Okay? Jechi keessii galee seelluga afaan Oromoo keessatti jechuudha. Seelluga afaan Oromoo keessatti maqaalee dhuunfaa kan adda godhu seelluga afaan Oromoo keessatti maqaalee dhuunfaa kan adda godhu baay'ina baay'isuuf jechuudha. Takkaahu ammootiyyuu wanta tokko over gochuudhaaf baay'ina wanta sanii ibsuudhaaf jecha maqaa dhuunfaa irratti dhamjecha hin daballu. Garuu dhamjechi akkaataan inni itti dabalamu maqaa dhuunfaa irratti dhamjechi akkaataan inni itti dabalamu fakkeenyaaf faa Muhammad faa Abdiisaan faa namoota hedduu siigalee Dirribaan faa Lammaan faa jechuudha. Faa isaanan kunniin heddummina agarsiisuudhaaf jechuudha. Kan itti fayyadamtu jecha faa jedhutti fayyadamtaa jechuudha. Faa. Okay. Jawaar faa. Jawaar faa. Amma asii kanatti jechi bakka kanatti kan itti fayyadamtiin jirtu faa. Faa kan jedhu kuni isaa fi namoonni isaa wajjin jiran akka gartee akka dhamjechaatti yeroo itti fayyadamnu agarsiisa jechuudha bakka kanatti. Garuu ammootiyyuu baay'ina nama tokko isa san baay'isuu gochuudhaaf dhamjechatti hin fayyadamtu jechuudha. Seelluga afaan Oromoo keessatti namoota isaa wajjin jiran dabalatee isaan jechuudha. Faa kan jedhu yeroo itti dabalamtu bakka kanatti dhamjecha seensiftaa malee dhuunfaa irratti dhamjecha dabaluunis hin danda'amu jechuudha. Kanaaf seelluga afaan Oromoo keessatti dhuunfaa irratti dhamjechi hin dabalamu. Yeroo waa itti fiduudhaaf takkee ammootiyyuu waa itti dabaltee wanta san sharika wahii wajjin gooteetiin akkasitti itti fayyadamte malee akkasitti itti fayyadamuu hin dandeettu jechuudha. So barmoonni keenya har'aa kanarratti raawwata. Dhiifama turuudhaaf baay'ee biizii ture. So barmoonni keenya kanadhaa maqaa yookaan ammootiyyuu gareewwan jechootaa keessaa maqaadha. Kan ilaallee maqaan bakka shanitti qoodamuu isaa ilaallee jirra. Bakka shanitti kan qoodaman keessaa isa tokko takkaahu ammootiyyuu maqaa dhuunfaa kan jedhu ilaallee jirra jechuudha. Hordoftoota chaayinaalii kiyyaas ta'ee haarofti. Chaayinaalii kiyya subscribe, like, akkanuma tuqaa, share, comment gochuus hin dagatina. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayannaa jiraadha.